Wallaggaa aanaa Gobbuu Sayyootti ergamtoonni bilisiginnaa dargaggoota maallaqaan goomsuu yaalaa jiraachuun himame. Gabaasa qindaa'eef Jaalamansiis Kaayyoo. Godina Bahaa Wallaggaa aanaa Gobbuu Sayyoo ganda Gambeela Tarree keessatti hidhattoonni fi kaabinoonni faashistii bilisiginnaa gaafa guraandhala 4 2026 dargaggoota gandichaa walgahii baasanii maallaqaan goomsuuf yaalaa turu maddeen har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Jaliiwwan qarshii xiqqoon kaayyoo ilmaan Oromoo jijjiirsiisuuf karoorfatan dargaggoota kanneen bakka tokkotti erga walitti qabanii booda qarshii guddaa isiniif liqeessinaa isin immoo nu gargaartanii hojii nageenyaa hojjettu yoo jedhan dargaggoonni gandichaa immoo nuti dhimma siyaasaa keessa hin seennu qarshiisuma qabnu hojjennee of jijjiirra jechuun yaalii goomsa isaanii harkatti facaleessuun eeramee jira. Barri qarshiin wal soban darbeera sirna gittaa bittaa jalaa ba'uuf nutis gama keenyaan qabsaa'uu qabna. Gooticha waraana bilisummaa Oromoo waan dandeenyuun bira dhaabbannee tumsuu qabna kan jedhan dargaggoonni gandichaa sababa yaalii goomsaa lukkeelee bilisiginnaa karaatti hambisaniif namni yaada kana mormee argame seeraan gaafatama jechuun itti dhaadachaa turu illee dabaluun ibsanii jiru. Humnaan na jaalladhuun jaalala hin taatu akkuma jedhamu jaliiwwan murna bilisiginnaa gubbaan gagaditti nama isaan deeggaruu fi kaayyoo daba isaanii jala hiriiruu oggaa dhaban aangoo kennuu maallaqaan goomsuu fi humnaan afaan qawwee itti qabuun gara fedhii isaaniitti oofuuf yeroo garaagaraatti yaalaa jiraachuun isaanii ni hubatama. Godina Harargee aanaa Gumbii Bordoddeetti jaleewwan bilisiginnaa gibira kaffaluu diddan jechuun jiraattota hidhaatti guuraa jiraachuun ibsame. Falmataa lammii waan qindeeffate qaba. Godina Harargee lixaa aanaa Gumbii Bordoddee Araddaa Sabbaqaa jedhamurraan ergamtoonni dinagdee impaayiraatti utubuu fi sadoo dhuunfaa isaanii guuttachuuf gara jabinaan hawaasa raarsuu araada godhatan gaafa guraandhala 8 2026 qonnaan bultoota maqaan isaanii Abdoosh Abdullaahi, Ammee Moosee, Haloo Abdullaahi, Jibriil Said, Jamaal Suufiyaanii fi kanneen biroo hedduu ta'an hidhaatti darbachuu jiraattonni araddichaa irraata biyyoolessa Oromiyaaf gabaasaniiru. Araddicha keessatti jaleewwan bilisiginnaa manneen hawaasaa irra deemuun hawaasa qoonqoof illee waan harkaa gara afaaniitti deebifatu dhabee rakkatuu fi kaffaltii gibiraa guddaa isaan itti fe'an raawwachuuf humna dhaban maqaa adda addaa itti baasuun yakkanii reebuu, hidhuu, saamuu fi yakkoota mirga namoomaa adda addaa irraan geessanii dirqamaan kaffalchiisaa kan jiran ta'uun baramee jira. Ergamtoonni bilisiginnaa akkuma impaayirattiitti dadhabbii dinagdee isaan mudate dandamachiisuuf tooftaalee adda addaa bocanii maqaa kaffaltii adda addaa hawaasatti gadi buusuun hawaasa qaala'insi jireenyaa fi beelaa nagabaa jiru dararanii daantaa dhuunfaa isaanii guuttachuu fi galii sirnichaa guddisuuf halkanii fi guyyaa dhamaa jiru. Godina Arsii Lixaa aanaa Siraaroo magaalaa Lokkeetti ergamtoonni faashistii Abiyyi Ahmed jiraattota irraa ibsaa balleessaa jiraachuun dhaga'ame. Jarbilisee sabaa dabalata qabdi. Godina Arsii Lixaa aanaa Siraaroo magaalaa Lokkee duwwaa tokko keessatti jaleewwan bilisiginnaa jiraattota lakkooftuu ibsaa bitachuu dadhaban 200 ol ta'an irraa ibsaa balleessuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Afaaniin qofa waa'ee bu'uuraalee misoomaa dubbachaa tajaajila hawaasni argachuu qabu kan dhabsiisanii fi faayidaa dhuunfaa isaanii dursiifatanii kan socho'an murni PP lakkooftuu ibsaa mataatti bitachuu qabdu jechuun ibsaa hawaasa irraa kan balleessanii fi osoo ibsaan magaalicha keessaa warra lakkooftuu qaban qofaaf ifaa jiru. Jiraattonni sababa qabeenyaa ittiin lakkooftuu ibsaa galfatan dhaban qofaaf mana dukkanaa keessatti rakkataa akka jiran ibsameera. Jiraattonni kunneen lakkooftuu bitachuuf gatiin dachaan itti dabaluu fi yeroo isaan itti argachuu qaban lafa irra jalaa harkifachuun tajaajila ibsaa dhabuutti dinagdee dabalatee rakkooleen adda addaa isaan mudachuu gabaasni ONM dhaqqabeenii ifoomsa. Godina Walloo aanaa Baateetti hidhattoonni koloneel Abiyyi Ahmed naannoo Amaaraa aanaa Qaalluu irraa dhufuun hawaasa onichaa qabanii reebuun gara Kombolchaatti hidhaa jiraachuun eerame. Gabaasa kanaaf Jaalachaaluu Roobaa. Kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Baateetti hidhattoonni PP raayyaa ittisa impaayirattii fi milishoota jedhaman guraandhala 10 naannoo Amaaraa aanaa Qaalluu irraa gara aanaa Baateetti baay'inaan imaluun maqaa maatii qabsaa'otaa fi deeggartoota WBO'ti jedhuun hawwan hedduu ukkaamsanii reebicha irratti gaggeessuun magaalaa Kombolchaatti dhufuu jiraattonni ibsaniiru. Hawwanii fi maanguddootni gara jabeeyyii murna maafiyaa PP naannoo Amaaraa aanaa Qaalluu irraa dhufaniin barjaan dharaa itti maxxanfamuun aanaa Baatee ganda caffee Araddaa Agamsoo irraa ukkaanfamuun hidhaatti darbataman keessaa muraasni maqaa arganne aadde Hawaayiddii, aadde Faaxumaa Said Suleemaan, Lubaabaa Iyaasinii fi Naa'imaa Umar kanneen jedhamanidha. Namoonni kunneen shaayii danfisanii gurguruun ofii fi ilmaan isaanii kan jiraachisan malee deeggartoota paartii dhaaba siyaasaa kamiyyuu kan hin taane yoo ta'an lukkeeleen bilisiginnaa akkuma argan bobbaafamuun uummata Oromoo gooluu adeeffatan ammoo aanaa biroo irraa dhufanii qorannoo fi ragaa tokko malee hawwan kana reebaa maqaa maatii qabsaa'otaa fi deeggartoota WBO'ti jedhuun ukkaamsanii hidhaatti darbachuu fi akka maatiin achi deemanii hin dubbisnes irraa dhorkaa jiraachuun ibsame.
ibsameera. Akka jiraattonni aanaa baatee ganda caffee araddaa gamsoo ONM dubbise himanitti loltoonni sirnichaa naannoo Amaaraa aanaa qaalluurraa dhufanii namoota nagaa jumulaan reebaa ukkaamsanii magaalaa Kombolchaatti hidhuun waan haaraa takkaa isaan mudatee hin beekne ta'uu irraa kan ka'e yeroo ammaa gochi kun rifaatuu fi yaaddoo nageenya hamaa jiraattota aanaa baateetti uumee jiraachuus dabaluun dubbataniiru. Sudaan laga Naayil keessatti doonii garagalteen lubbuun namoota 21 darbe. Jaalbooree addunyaa dabalata qaba. Kaaba Sudaan laga Abbayyaa keessatti dooniin imaltoota namoota 27 ol fe'ee ture garagalfamuun yoo xiqqaate namoonni 21 du'uu aangaa'onni naannoo Kamisa Kaleessaa beeksisanii jiru. Mootummaan naannoo bulchiinsa laga Abbayyaa akka jedhetti taatee roobii darbe mudatee booda reeffi namoota 21 duraan kan argame yoo ta'u namoota ammallee achi buuteen isaanii dhabamaniif sakatta'insi itti fufee jira. Miidiyaaleen biyya keessaa akka gabaasanitti bidiruun dubartoota daa'immanii fi maanguddoota dabalatee namoota 27 ol fe'attee turte naannoo Sheendii, naannoo Taayibaa, Alkawaadii fi De'im Alqaraayaa gidduutti osoo deemaa jiru garagalti. Addatti ammoo neetworkiin dookterotaa Sudaan ibsa kenneen balaan kun saaxilamummaa geejjibaa lagaa fi hanqina tarkaanfiiwwan nageenyaa bu'uurumaa akkasumas sa'aatii jalqabaa keessatti aangaa'onni naannoo fi gareewwan ittisa siviilii dhabamuu isaanii kan mul'isu yoo ta'u kun ammoo amma balaa kana daran ammeessee jedhee jira. Aangaa'onni gareewwan baraarsaa addaa fi meeshaalee sakatta'insaa fi deebisanii dhaabuu erguuf gaanfii atattamaa akka fudhatan waamicha dhiyeessee nageenya geejjibaa lagaa mirkaneessuu fi balaawwan akkasii lubbuu namoota qulqulluu galaafatan akka deebi'ee hin mudanne gaanfiin atattamaa akka fudhatamu gaafatee jira. Lixa Wallaggaa aanaa Baabboo Gambeelitti dargaggoon tokko waraana PP'n ajjeefamuun ibsame. Gabaasa qindaa'eef jaalkennaa sabaa. Godina lixa Wallaggaa aanaa Baabboo Gambeel ganda burqituu Kussii keessatti gaafa gurraandhala 12/2026 ajjeechan suukanneessan waraana faashistii PP'n raawwatamuun ibsame. Murni humna mootummaa jechuun of waamuu ganama keessaa gara mana maatii isaanii deemuun dargaggoo maqaan isaa Fufaa Abdiisaa jedhamu kan siyaasa kamiyyuu irraa bilisa ta'e humnaan qabee reebicha hamaa erga irratti raawwatee booda ajjeesee gatuun gabaafameera. Ajjechaan akkanaa yakka guddaa mirga namoomaa irratti raawwatame ta'ee uummata naannoo keessatti sodaa gaddaa fi jeequmsa sammuu kan uume ta'uun ibsameera. Ajjechaan dargaggoo kana qofa osoo hin taane torban kana keessatti Oromiyaa bakka adda addaatti ajjecha lammiilee nagaa hidhaa seeran alaa doorsisaa fi reebicha saamicha qabeenya uummataa fi sarbamni mirga namoomaa hidhattoota biltsiginnaan itti fufee jiraachuu gabaasni walirraa hin cinne ni mul'isa. Godina Bahaa Wallaggaa aanaa Waamaa Hagaloo keessatti murni PP hawaasa nagaa dirqamaan mooraa leenjiitti guuruu hammeessuun himame. Jaalwabii biyyaa waan qindeeffate qaba. Kufaatii gama maraan impaayera Itoophiyaa mudachaa jiruun dugda maamaa keessa kan seene biltsiginnaan amaluma sirna nama nyaataa dargii irraa dhaale calaqqisiisuun kutaalee Oromiyaa cufa keessatti yakka abbaa irrummaa raawwachaa kan jiru yoo ta'u godina Bahaa Wallaggaa aanaa Waamaa Hagaloo ganda Goossanii Kiilloo jedhame waamamu keessaa hawaasa nagaa dirqamaan ukkaamsuun gara mooraa leenjii sirnichaatti guuraa jiraachuu jiraataan gandichaa tokko arraata biyyoolessa Oromiyaaf eeraniiru. Haaluma kanaan gaafa gurraandhala 2026 qe'ee fi qabeenya isaaniirraa waraana maafiyaa biltsiginnaatiin kan ukkaanfaman keessaa namoota muraasni maqaan dhugee Sibar Asfaa'oo, Abarraa Ittafaa, Guyyaasaa Tasfaa'ee, Margaa Qanaa, Qajeelaa Irkoo, Mootummaa Alamoo fi Mangashaa Addunyaa kanneen jedhaman yommuu ta'an kanneen ammaaf maqaan isaanii adda hin baaneeduunis jiraachuun beekameera. Akka maddeen himanitti namoonni kunneen irra guddeessii abbaa maatii akka ta'an himuun fedhii isaanii malee dirqamsiifamanii sababa waraana taatanii nageenya biyyaa kabachiistu jedhuun osoo ijoolleen isaanii itti boonii qabamanii reebicha hamaan irratti raawwachaa qabamanii deeman jedhan. Gochaawwan gara jabummaa akkasii hidhattoota sirnichaan irra deddeebiin jiraattota naannichaa irratti gaggeeffamaa jiraachuus itti dabaluun ONM itti himaniiru. Godina Bahaa Shaggar aanaa dugdaa keessatti saamichi maallaqaa waraana biltsiginnaan waldaalee dargaggootaa irratti taasifamu daran hammaate. Guutuun gabaasichaa akka taanutti isiniif dhiyaata. Godina Bahaa Shaggar aanaa dugdaa ganda Baqqalee Girrisaa keessatti gurraandhala 12/2026 waraanni biltsiginnaa dargaggoota waldaalee garaa irratti gurmaanii hojii humnaa hojjechuun jireenya harkaa gara afaanii jiraatan kanneen akka waldaa cirrachaa, waldaa kuduraalee fi muduraalee garaa fe'uu fi buusuu irratti gurmaanii hojjetan dargaggoota baay'inni isaanii 185 ta'an dirqamaan tokkoon isaanii irraa qarshii 840 guuraa akka jiran miseensi
miseensi waldichaa namni nageenya isaaf maqaan isaa akka eeramu hin feene tokko arraata biyyoolessa Oromiyaatti mee jira. Akka miseensi waldaa dargaggootaa kun ibsutti namni maallaqa jedhame kana guyyoota 4 keessatti hin kennine dirqamaan gara waraanaatti akka geeffamu doorsisaa jiraachuu fi saamicha hatattamaa kun guyyoota muraasa keessatti akka raawwatu kan godhaniif haalli yeroo baay'ee sodaachisaa waan jiruuf waan argatan saamanii baduuf karoora akka qaban gochaa fi haasawaa isaan irraa kan mul'atu ta'uu itti dabaluun addeessee jira. Murni kufaatiif qarree irra jiru bilxiginnaan lola kallattiilee maraan itti dhuftee jirtu sababeeffachuun gubbaa hagadi hordoffii waan hin jirreef maallaqa uummatarraa saamaa jiran kan duraanii caalaa jabeessuun qonnaan bulaa, daldalaa, barsiisota, ogeessota fayyaa osoo hin jenne nagahee seeraa malee saamicha raawwachaa jiru. Dhaabbanni Agiroo Industirii Apper Awwaash uummanni tajaajila bishaanii akka hin arganne dhorkuu jiraattonni aanaa boosatti himan. Guutuu gabaasichaaf jaalaqaafan fayyeera. Godina Baashaggar aanaa Boosaat ganda Nuuraaheeraa naannoo magaalaa Boolee keessatti dhaabbanni Agiroo Industirii Apper Awwaash gaafa gurraandhala 12 2026 uummatni tajaajila bishaanii akka hin arganne dhorkuu isaanii jiraattonni naannichaa irraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Dhaabbanni Apper Awwaash damee Midirook hedduu bakkeewwan adda addaa jiran keessaa isa guddaa yoo ta'u lafa qonnaaf mijaawaa ta'e ilmaan Oromoo hedduu irraa buqqisuun ganda Nuuraaheeraa naannoo magaalaa Boolee buufata qabaachuun lafa hanga hektaara 400 ol dhuunfatee kuduraa fi muduraa bal'inaan oomishaa akka jiru jiraattonni naannichaa heeraniiru. Bifuma kanaan dhaabbatichi laga guddaa Awwaash kan uummanni hojiilee garaagaraa kanneen akka jallisii, bishaan dhugaatii, horii obaasuu akkasumas bu'uuraalee jireenyaa kan ittiin geggeeffatan hidhattoonni bilchiginnaa mooricha jiranirraa ittisuun dhaabbaticha irraan kan hafe uummanni namni tokkollee akka itti hin fayyadamne dhorkuu isaanii dubbataniiru. Qoqqobbii akka uummanni bishaanichatti dhimma hin baane jiraattotarra kaa'uun bakka maddi bishaanii kan biraan hin jirretti kuduraa fi muduraatiin jireenya keenya laga Awwaash fayyadamne geggeessinaa jechuun ibsu. Haa ta'u malee guyyaa heerame kana immoo ifatti namni akka itti hin fayyadamne dhorkuun kan itti fayyadamus yoo argame rasaasaan akka rukutuun itti dhaadachuu jiraattonni himaniiru. Hidhattoonnii fi kaabinoonni kanneen akka Useen Faqoo bulchaa gandichaa kan turee fi amma immoo dhibdee siyaasaa keessootiin kan hidhamee jiru akkasumas har'a immoo milishoota dabaa ilmaan Oromoo nagaa irratti raawwachaa kan turan kanneen akka Nuree Bashir Gabii fi jaladeemtonni murna bilchiginnaa ummaticha rakkoo garaagaraaf saaxilaa akka jiran jiraattonni heeraniiru. Ameerikaan buufata Altaanf Siiriyaa keessaa bahuu xumuruu Seentikoom ibse. Dabalata isaaf jaal yaadannoo Oromiyaa. Waraanni Ameerikaa buufata Altaanf kibba Siiriyaa keessaa gara waggoota 10 booda bahee xumuruu isaa ajajni giddugaleessaa Ameerikaa Seentikoom kamisa kaleessaa mirkaneesse. Humnoonni Yuunaayitid Isteets balaa ISS naannicha keessatti uumamu kamiyyuuf deebii kennuudhaaf qophii ta'anii itti fufaniiru. Sababiin isaas tattaaffii michootaan durfamu kan neetwoorkiin shororkeessummaa akka deebi'ee hin kaane ittisuuf godhamu deeggarru jechuun ajajaan Seentikoom Admiraal Biraad Kuuper ibsa kennaniin dubbataniiru. Itti dabaluunis ISS irratti dhiibbaa uumuun biyya US eeguu fi nageenya naannoo cimsuuf barbaachisaadha jedhan. Seentikoom akka jedhetti garee shororkeessaa ISS Daesh loluuf bara 2014 hundeeffame Combined Joint Task Force Operation Inherent Resolve yookaan CJTF-OIR jalatti qaama ce'umsa itti yaadanii fi haala irratti hundaa'e ta'uun dheengadda fulbaana 11 xumurame. Mootummaan Siiriyaa bu'uura tarsiimoo bakka walquunnamtii daangaa Iraaqii fi Jordaanitti argamu Ameerikaan bahuu ishee hordofuun to'achuu isaa maddeen mootummaa Siiriyaa roobii darbe Anaadooluutti himuun kutaaleen waraanaa Siiriyaa achitti bobba'uun barameera. Bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa kaaba Shaggar aanaa Dagam keessatti tarkaanfii diina irratti fudhateen injifannoo argate. Tarkaanfii gaafa gurraandhala 12 bara 2026 kaaba Shaggar aanaa Dagam ganda Liidooroo jedhamu keessatti fudhateen injifannoo argate. Tarkaanfii murna bilisiginnaa Abiyyi Ahmadiin hoogganamtu irratti fudhate kanaan kisaaraa guddaa murna bilisiginnaa kanarraan gahuu obbo zoonii giddugala Oromiyaa beeksise. Haala kanaan waraana murna bilisiginnaa mindaaf jecha biyya goolaa jirtu kana irraan du'aa fi madoon adabuun meeshaa waraanaa irraa hiikee
jira. Tarkaanfii kanaanis waraana murra bilisiginnaa irraa nama 9 battalatti yoo ajjeesu 13 madoo jajjabaa madeessee jira. Bulchiinsi fi nageenyi aanaa Dagam obbo Tafarii Irbaa kan jedhamu warra madaa'an keessaa isa tokko akka taa'ame bira gahamee jira. Bulchiinsi fi nageenyi aanaa Dagam obbo Tafarii Irbaa obbo Sakattaa maqaa jedhuun waraana qabatee bobba'uun gatii isaa argachuun amma hospitaala Biichee keessatti yaalamaa akka jiru beekamee jira. Kana malees meeshaa diinni qabattee ittiin waraana bilisummaa Oromoo barbaadu harka ishee micciiruun dugda diinaa irraa hiikuun galii moonaa qabsoo bilisummaa Oromoo taasisee jira. Gama meeshaatiin qawwee akaabaa 4 hidhannoo guutuu waliin dugda diinaa irraa hiikuun galii moonaa qabsoo bilisummaa Oromoo taasisee jira. Injifannoon kan uummata Oromoo.